Ashama daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamu akkam nagaa fayya jirtu akkami qophiin akkuma itti fufetti kan jirudha qophiin keenya kanaaf nu jajjabeessuudhaaf subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa saamileen keessan hamilee nutti horaa kanaaf komentii jalattis yaada qabdannuuf dhiheessaa isin jechuu barbaanna wantoota dandeenya hundaan isin bira dhaabbannaa nutis nu bira dhaabbadhaa telegram keenya ashaam ta'e jechuudhaan keessa seenuudhaan wantoota garagaraa akkasuma ashaam news poostiilee garagaraa beeksisa garagaraatiif wantoota garagaraa irraa argattu jennee abdannaa achi keessa seenuu dandeessu kanaaf qophiin nuti har'a qabannee qophii gabaabaa shoortilii goonee bifa afaan oromootiin isiniif dhiheessina jechuudha nu jajjabeessuun keessan akkasuma wantoota viidiyoo biraa akka qopheessuuf hamilee nutti horu waan ta'eef amma immoo gama qophii keenya kanatti isin dabarsina. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma qophii irratti dhaabbanne irrattiin present value of a single sum jiru kanatu nuuf hafe jechuudha. Isa kana amma bal'inaan ilaallaa jechuudha. Kanaaf present value of a single sum jechuun present value is represented the discounted amount or interest excluded. Present value jechuudha maaliin bakka bu'aa jechuudha discount amount yookaan dhalaan alatti present value kun single sum ta'a jechuudha. Maaliif yeroo future value nuuf kennamu present value of du'a deebisna waan ta'eef interestiin alatti keewwannaa jechuudha. Gaafii yeroo kaawwannu jechuudha. Gatiin nuti amma kaawwachuu deemnu jechuudha. Fuulduraaf haga akkasuma ta'uuf wanni amma kaayyannu without interest or interest excluded jechuudha. Will the accumulate to the future amount interest included. Future value dabarsine irratti future value of single sum yeroo kaawwannu interest included jechuudha. With include interest jechuudha. Interest kana ni dabalata jechuudha. Interest wajjin dabalameeti future value keenya nuuf measure ta'ee ta'a jechuudha. But in present value of single sum it is without interest or without interest excluded it is discount amounts or without discount amount. Kanaaf wanni inni bakka bu'uun interestiin alatti principalii keenya maal kaawwachuu qabna amma jedhee kan nuuf adda baasuudha jechuudha. Inni garuu not interest included jechuudha. Kana adda baafachuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenya irrattis kan ilaallu ta'a jechuudha. Kana bal'inaan jechuudha. These are the present value of future amount is always less than that future amount. Present value of a single sum jechuun maallaqa fuula duraatirraa yeroo hunda jechuudha less than jechuudha. The future amount irratti jechuudha. Present value future amount irra xiqqaadha jechuudha. Yeroo hunda jechuudha. Kanaaf future value haala kanaan ibsama jechuudha. Kana malees future value kana present value jechuudha future value irratti bal'inaan ilaallee turre. If the dollar bill amount available at end of an investment period or a future value is now the amount of money needed at the start of investment period or present value can be determined. Yoo maallaqni beekame jechuudha. Dhumarraa yookaan investment irratti future value hagana ta'e yookaan beekamu ta'e amountiin present value investment amma investor gootu can be determined ni ta'a jechuudha. Maaliif future value yoo nuuf beekame jechuudha. Kanaaf haala kanaani ibsine formula isaati wajjin shalagnee ittiin measure goonee isin garsiisu barbaanna jechuudha. Amma kanaaf erga kana ta'e formulaan isaa kan akkamii jennee ilaaluu qabna jechuudha. The first future present value is equals to future value over 1 plus I the power of n jennaan jechuudha. Formulaan isaa isa kanaa jechuudha. Formulaan present value jechuudha. Future value garuu akkuma dabarsinetti jechuudha. Principal times 1 plus I the power of n jennee measure goonee turre jechuudha. Kanaaf mee fakkeenya kanaa ilaallu. If we went amount of per 13,000 after 12 years
by making a single deposit in a saving account which will pay 16% interest compounded quarterly. What should the amount of initial deposit be? Yoonif feete jechuudha yookaan yoonif barbaadde jechuudha ammauntii birrii isaa kuma 31 yoo barbaadde fuulduraaf argachuudhaaf jechuudha kuma 30 argachuudhaaf after 12 years waggaa 12 booda a single amount saving account which will pay 60 interests percentaa 16 argachuu barbaadde jechuudha quarterly ta'e jechuudha baatii afuriin kaffalamuudhaaf kan argattu yoo ta'e what should be amount of initial deposit amma jalqaba amma yoo meeqa hawwatte waggaa 12 booda kuma 30 fudhattaa jedhama gaafiin kun yoo amma qarshii meeqa hawwatte kuma 30 waggaa 12 booda fudhachuu dandeessa interest 16% qabuudhaan jechuudha kanaaf akkuma formulaa isaatti dalagnaa jechuudha jalqaba akkuma jenneen step isaa akkuma deemu qabna jechuudha jalqaba step inni jalqaba interest isaa adda baafachuu qabna jechuudha interest asitti 16 nuuf kenna jechuudha interestiin 16 kun jechuudha meeqaan baa jechuudha quarterly ba'uu qaba jechuudha quarterly waggaatti taraa yookaan yeroo 4 barbaada waan ta'eef yeroo calculation goonu jechuudha calculation godhuu qabna jechuudha percentaa 16 meeqaa firuu qabna afurii firuu qabna jechuudha yeroo kana meeqa dhufa 0.04 dhufa jechuudha 0.04 nuuf dhufa jechuudha erga kana arganne maalitti dabarraa step 2 irratti dabarraa jechuudha waggaa 12 nuuf kennee ture waggaan 12 kun yeroo meeqa nuuf measure ta'a waggaan 12 kun jechuudha yeroo meeqaa fi sassaabamaadha interest yookaan dhalli isaa kun jechuudha kanaaf akkuma jalqabeenne number of year is equals to the years times waggaa baay'isuu time yeroo meeqaati quarterly jechuudha quarterly 4 jechuudha kanaaf waggaa 12 baay'isuu 4 yeroo jennu meeqa nuuf dhufa jechuudha 48 nuuf dhufa jechuudha 48 nuuf dhufa erga lamaan kan arganne gama step 3 formulaa isaatti dabarraa jechuudha step 3 formulaan isaa future value keenya kuma 30 akkasuma 1 plus 0.04 akkuma arganne formulaa isaa irratti over or the power of 48 goona jechuudha yeroo kana argannu meeqa nuuf dhufa jechuudha 4,465.84 qarshii haga kana yoo arra kaawwanne jechuudha waggaa 12 booda 30 nuuf dhufa jechuudha yoo amma askaay amma kana yoo kaayenne jechuudha present value 4,465 yoo kaawwanne 30 nuuf ta'a jechuudha haala kanaan present value argachuu dandeenya jechuudha mee formula yookaan example biraatti isiniif dabala jechuudha assume that Kadir needs 20,000 in 5 years to buy a new machines Kadir jechuudha ni barbaade jechuudha birrii kuma 20 maashinii tokko bituudhaaf jechuudha waggaa 5 booda bituu barbaade jechuudha how much must invest the present if he receive 5% interest compound semi-annually yoo barbaade jechuudha waggaa 5 booda maashinii kuma 20 san bitachuu yoo barbaade kuma 20 san jechuudha har'arratti meeqa yoo hawwateedha percentaa 50 dhala percentaa 50 waggaatti taraa lama kaffalu barbaade jechuudha waggaatti semi-annually kaffala jechuudha dhalli kun percentaa 5 akka amatatti jechuudha yookaan waggaa tokko keessatti percentaa 5 kaffala jechuudha garuu inni waggaa tokkotti yeroo lama fudhata waan ta'eef interest keenya maal goona jechuudha 5% divided by 2 goona jechuudha 5% divided by 2 yeroo goonu 0.025 arganna jechuudha 0.025 arganna jechuudha percentaa 5 irratti jechuudha kanaaf erga kana arganne jechuudha
ammas waggaa meeqatti arganna jennee kan itti ilaaludha jechuudha. Waggaa 5 qabna. Waggaa 5 kun yeroo meeqaaf? Waggaan 5 kun yeroo lama. Waggaan tokkos 2 qaba, waggaan tokkos 2 qaba, waggaan tokkos 2 qaba. Lamaan deema jechuudha. 5 baay'isuu 2 jennaan. Kanaaf 10 nuuf kennaa jechuudha. Yeroo 10 times nuuf kennaa jechuudha. Erga isaan lamaan kan steepii isaaniitiin addaan baafannee steepii isa sadaffaatti dabarraa jechuudha. Present value is equal to future value over 1 plus I is the power of n ka jedhu hojjennaa jechuudha. Yeroo kana akkamitti ergannaa jechuudha. Kuma 20 present value future value qabna jechuudha. Kuma 20 aan bitachuu barbaade jechuudha. Kanaaf 1 plus 0.025 yeroo kana power of 10 ta'a jechuudha. Amma kuma 20 irra 1 plus 0.32 the power of 10 goone formula isa kanaan qabachuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo kana calculate goone keenyu jechuudha. Kuma 15,624 dhufa jechuudha. Dhalli yoo kana kaawwate waggaa 5 booda kuma 20 argatee maashinii san bitachuu danda'a jechuudha Khadir. Haala kanaan future present value hojjetama jechuudha. Kanaaf arraaf qophiin keenyas asumatti dhaabbachuu yoo dhaabbate gaariidha. Kanaaf itti aanu annuity waan ta'eef isa kana bakka takkatti waan laalluuf kanaafuu isa kana arraaf qophiin keenyas isuma kana fakkaata. Present value haala kanaan ibsama, future values ilaallee turre. Kanaaf qophiin keenyas kanuma fakkaata. Arraaf haga qophii biraatti wal agarrutti nagaatti isiniin jechuu barbaanna.